BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምሪው ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Ashama akka mooltan sagantaan BBC afaan Oromoo jimaata galgalaa eegalee waraanni biyyattii bakkeewwan TPLF jalaa baasee akka turu kan murteessine bu'aa waaraa ilaalcha keessa galchuunii jedhan ministeerri muummee Abiy gosti Covid addunyaa addeesse Itoophiyaa seeneera. ያለፈውን አንድ ሳምንት torban darbe qofa adda baasnee gaafa laallu lakkoofsi namoota qabamanii dabaluu agarsiisa. Kanneen qorataman keessaa 3 qofa irratti ture koronaa vaayirasiin kan argame. Ajjeechaa Hacaaluun kan shakkamte Laamroot Kamaal bilisaan baate Oromiyaa keessa malaammaltummaan hammaatu ibsame. Aangoonni mootummaa hojjetaan mootummaa immoo adaraa aangoo ofiishaaliitti kenname kan seeraan bahachuu ture jira malee malaammaluun yookiin haatuun isaan irra hin jiru jedhe. Itoophiyaan wawwaattus Pireezidaant Baayiden biyyattii carraa daldalaa Aagowaa keessaa haqaniiru. Kaanis jiru ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waraanni biyyattii bakkeewwan naannoo Amaaraa fi Tigraay TPLF jalaa baasee to'atee akka turu kan murteessine miiraan osoo hin taane bu'aa fi faayidaa keenya waaraa ta'an ilaalcha keessa galchuunii jedhan. Ministeerri muummee Abiy kana kan jedhan ibsa fuula feesbuukii isaan irratti galgala kana baasaniini. Baatii tokko dura yeroo finciltoonni Tigraay gara Finfinnee qajeelaa akka jiran ibsanitti ministeerri muummee Abiy kaayyoon isaanii finciltoota naannolee lamaan keessaa baasu akka ta'e gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US Jeffrey Feltman himanii turan. Guyyaa kamisa kaleessaa dubbii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu ibsa kennaniin sababoota garaagaraatiin raayyaan gara naannoo Tigraay darbee akka hin seenne murtaa'u himaniiru. Ameerikaan murtee kana akka fudhattu galgala kaleessaa ibsiteetti. Ministeera dhimma alaa Ameerikaatti biiroon Afrikaa gama Tiwiitaraa irratti akka ibsetti mootummaan haleellaa qilleensaa akka dhaabu gaafateera. Dabalataan waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessa akka ba'an gaafachuun qaamoleen waraana keessa jiran marii akka eegalan gaafate. TPLF dilbata darbe xalayaa UN'tti barreesseen humnoonni isaa Amaaraa fi Afaar keessa akka ba'an ajajuun kunis nagaa buusuuf karra banuuf akka ta'e ibseera. Itoophiyaan immoo mo'amaniiti malee nagaa buusuuf yaadanii miti jechuun himuun ishee ni yaadatama. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden Itoophiyaa carraa daldalaa qaraxaarraa bilisaa fi Aagowaa jedhamurraa haqan. Murteen kun torban sanbata boruurraa eegalee hojiirra oola. Torban muraasa darban walitti qabduu koree dhaabbii dhimma alaa US dabalatee miseensonni mana maree US tarkaanfii kana akka hin fudhanne wawwaataa turan. Mootummaan Itoophiyaas murteen kun dubartootaa fi shamarran waraana biyyattiin walitti hin dhufne akka miidhu ibseera. Ministeerri Industirii Itoophiyaa Malaakuu Wallaban murteen US waraana dinagdee biyyattii irratti baname agarsiisaa jechuu isaanii FBC'n gabaaseera. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Itoophiyaan alattis biyyoonni biroo lama Geenii fi Maaliinis sababa fonqolcha mootummaa humnoonni waraanaa isaanii raawwataniin carraa Aagowaa keessaa guutumaan haqamuu White House ibseera. Jalqaba sadaasa darbee Ameerikaan biyyoonni 3 carraa daldalaa qaraxarraa bilisaa kan argachuudhaaf ulaagaa barbaachisuun guunnee jechuun guyyoota 60 keessatti akka fooyyessaniif akeekkachiistee yeroof faayidaa Aagowaa akka hin argannes haqxee turte. Itoophiyaan faayidaa kana akka hin arganne kan haqamte waraana kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiruun walqabatee sarbamoota mirgoota namoomaa raawwatamaniin ta'uu labsiin pireezidantii Baayiden raggaasisan ni mul'isa. Sadaasa darbees miseensota koongirensii dabalatee namoonni hedduun Ameerikaan murtee Itoophiyaa Aagowaa keessaa haquu irra deebiin akka ilaaltu gaafataa turan. Mootummaan Itoophiyaas murtee Yuunaayitid Isteetsi sagantaa Aagowaa keessaa Itoophiyaa haquudhaaf fudhate kanaan baay'ee gadduun murtee kana akka kaastuu fi carraaqqii Itoophiyaan nagaa buusuudhaaf seera kabachiisuudhaaf taasistu akka deeggarus gaafatee ture. Itoophiyaan carraa daldalaa qaraxarraa bilisaa kanatti fayyadamuun oomishaalee gara gabaa Ameerikaatti erguudhaan sharafa alaa waggaatti hanga doolaara miliyoona 100 argachaa akka turte ragaaleen ni mul'isu. Dabalataan Aagowaan Itoophiyaa keessatti namoota 100,000 oliif carraa hojii uumee akka tures ni himama. United States qaamoleen waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru keessatti hirmaatan akka walii galuun dhukaasa dhaaban irra deebistee gaafachaa kan turte yoo ta'u namoota lola kana keessatti gahee qabu jetturras uggura viizaa kaa'uun ishee ni yaadatama. Ajjeechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaan kanneen shakkaman 4 keessaa tokko kan taate Laamroot Kamaal bilisaan akka baatu manni murtii olaanaa federaalaa har'a waaree booda murteesse.
Guyyaa rukutamee birmannaa hin waamne jechuun isa himatamte irratti manni murtii hidhaa baatii 3 mureera. Haa ta'u malee erga qabamtee galee waggaa tokko caalaa mana hidhaa waan turteef akka bilisa baatu manni murtii ajaje. Biraanuu Gammachuu adeemsa murtichaa akkasiin nuuf dhiyeessa. Laamroot Kamaal wayita ajjechaan artistichaa raawwateetti lubbuu isaa baraaruuf tumsuurraa dhibaa'ummaa agarsiisuu isheetiin jedhame kun kan irratti murtaa'e. Kanaan dura abbaan alangaa Laamroot Kamaal michuu ishee yeroof to'annaa jala hin oollerraa ergama fudhattee artist Haacaaluu gara iddoo itti ajjeefamee fudhattee deemuun akka inni ajjeefamu haala mijeessiteerti jechuun ture abbaan alangaa mana murtii olaanaa federaalaatti kan himate. Manni murtichaas guraandhala 25 bara 2021 Laamroot Kamaal ajjechaan artist Haacaaluu akka raawwatamuuf ga'ee haala mijeessuu baachuu ishee kan agarsiisu ragaaleen namootaas ta'e sanadaa akka hin dhiyaanne himuun bilisaan akka gadhiifamtu murteessee ture. Haa ta'u malee abbaan alangaa murtee kana mormuun mana murtii waliigalaa federaalaatti oliyyatee ture. Mana murtii waliigalaa federaalaatti dhaddachi oliyyannoo lammaffaas ragaaleen Laamroot Kamaal ga'ee haala mijeessuu baachuu ishee agarsiisu akka hin dhiyaanne himee ture. Haa ta'u malee murtee manni murtii jalaa bilisaan gadhiifamtu jechuun murteesse haquun dhimmi ishee seera yakkaa bara 1996 ba'e keewwata 575 muraa tokkoon akka ilaalamu jechuun gara mana murtii jalaatti deebise. Keewwanni kun namni kamuu bifa ofiisaa irrattis ta'e nama biraa irratti balaa hin qaqqabsiifne nama lubbuunsaa namummaa yookiin fayyummaa isaa irratti miidhaan qaqqabuu danda'u gargaaruu osoo danda'u gargaaru yoo dhabe hidhaa ji'oota 6 caalle akka adabu hima. Laamroot Kamaal himata kanarratti ragaa ittisaa waan hin dhiyeeffanneef manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa dhaddachi farra shororkaa fi dhimma heera lammaffaa kaleessa mudde 23 bara 2021 balleessaa raawwachuu ishee murteesseera. Abbaan alangaa gochichi gara jabinaa fi alkan raawwatamuusaa akka yaada adabbii cimsuutti akka qabamuuf kan dhiyeeffate ta'us manni murtichaa garuu kuffiseera. Dhuma irrattis dhaddachichi beellama arraatiin Laamroot Kamaal irratti hidhaa ji'oota 3 murteesse. Laamroot Kamaal waggaa 1 fi ji'oota 5 hidhaarraa kan turte ta'uu fi yeroo irratti murtaa'e ol hidhaarra waan turteefis har'uma akka gadhiifamtu manni murtichaa ajajeera. Kana dura manni murtii weellisaa Haacaaluu Hundeessaa irratti kallattiidhaan dhukaasuun kan himatame Xilaahun Yaamii hidhaa cimaa umurii guutuutiin akka adabamu itti murtaa'eera. Himatamaa lammaffaa kan ture Kabbada Gammachuu hidhaa cimaa waggaa 18 yoo adabamu himatamaa sadaffaa kan ture Abdii Alamaayyoo ammoo hidhaa salphaa ji'a 6 irratti murtaa'uun ni yaadatama. Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu oduuwwan gaggabaaboon sinitti himaa Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 22 deeggarsa namummaa barbaadu jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kutaalee Itoophiyaa hedduu keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa namummaa barbaadanii akkaan dabalaa jiraachuu dhaabbatichatti waajjira olaanaa dhimma deeggarsa namummaatu beeksise. TV'n foddaa isaa arraabuun nyaata dhamdhaman Jaappaan keessatti hojjetame akka gabaasa Rooyitersitti meeshaan akka fuullee yookiin pilaastikii haayijiinik fiilm jedhamu foddaa TV irratti erga maxxanfame booda arraabaan foddicha arraabuun dhandhamu. Karaa TV kanaa namni akka dhandhama sooratu fedhee argatuuf TVchi meeshaalee 10 waliin wal qabsiifameera. Oduutaan Uttancaa tibbana lakkoofsi namoota Itoophiyaatti koronaa vaayirasiin qabamanii haalaan dabalaa jira. Qorannoo guyyaa kamisaa taasifameen namoota 13,000 ol qorataman keessaa gara 4,000tti kan siqan irratti vaayirasichi irratti argamu Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa ibseera. Dhimma kana kan gaafanne Ministeerri Deetaan Ministeera Fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa haala yaaddeessaa jedhamuun tatamsa'inni haalaan dabaluu himu. ያለፈውን አንድ ሳምንት ለብቻው ለይተን ስናይ ኬዞች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የመጨመር torban darbe qofa adda baasne gaafa laallu lakkoofsi namoota qabamanii dabaluu agarsiisa. Torban darbe kanneen qorataman keessaa 300 qofa irratti ture koronaa vaayirasiin kan argame. Gabaasuma kaleessa qofaa gaafa ilaallu garuu kanneen qorataman keessaa 28 vaayirasichi irratti argamuu mul'isa. Torban darbe keessaa namoota 53 ol qoranne namoonni 8,500 ta'an poozitivii ta'aniiru. Namoonni 34 du'aniiru. 400 ol kan ta'an ammoo yaala atattamaa barbaadu. Tatamsa'inni vaayirasii kana haala yaaddessaa ta'een dabalaa jira. Biyya keenya keessatti marsaan afuraffaa tatamsa'ina vaayirasichaa jalqabaa akka jiru ni beekama. Gosti koovidii Omikron jedhamuu fi biyyoota birootti mul'ate biyya keenyattis sadarkaa mul'achuu danda'uun mallattooleen isaa mul'achaa jiru. Tatamsa'inni sadarkaa yaaddessaa irra ga'ee mul'achaa jira. ስለዚህ አስጊ ደረጃ ላይ በጣም ከፍተኛ መጨመር እየታየ እንደሆነ አይተናል። Gosti Covid Omikron jedhamuu fi teellana Afrikaa kibbaatti jalqaba argame biyyoota addunyaa hedduutti mul'ateera. Qorattoonni UK namoota utaalloo yookiin immoo qufaa qaban keessaa walakkaan kan Covidiin qabaman ta'uu malu jechuun akeekkachiisaniiru. Gosti kun biyya ollaa Itoophiyaa taate Keeniyaatti dabalatee biyyoota Afrikaa kaanittis mul'ateera. Itoophiyaa keessa gidduu kana namoonni qufaan itti hammaatu ibsaa jiru. Omikron Itoophiyaa seeneeraa jennee kan gaafanne Dr. Darajjee Dhugumaa deebii kana kennan.
ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከተለያየ ቦታ ሰብስቦ ናሙናውን እየመረመረ ይገኛል። እንግዲህ ምልክቶቹ በአጠቃላይ ኢንስቲትዩቲን eegumsa fayyaa hawaasaa Itoophiyaa bakkeewwan garaagaraatti saamuda fudhatee qorataa jira. Tatamsa'inni dabaluu akkasumas lakkoofsi namoota du'anii dabaluu Omikron akka jiru agarsiisa. Haa ta'u malee qorannoo taasisnee saamuda fudhannee hanga mirkaneessinetti ifatti jira jedhanii dubbachuun ni ulfaata. Amma qorannoo irra jirra. በአጠቃላይ ለማህበረሰባችንና ለሁሉም ለሚዲያዎቻችን ይፋ እናደርጋለን። አሁን ግን ጥናት ላይ ያለው Tatamsa'ina gosa koronaa vaayirasii to'achuuf namoonni talaallii akka fudhatan gorfama. Ammatti Itoophiyaa keessa namoonni miiliyoona 9 ol talaallii argachuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibseera. Kunneen fedhii irratti hundaa'ee kanneen talaallii fudhatanidha. Ta'us ammallee hubannoon namni waa'ee talaallichaa qabu ilaalamuu qabaa jedhu Dr. Darajjeen. Fuula duratti akka karooraatti ogeeyyiin fayyaa talaallicha hin fudhanne akka hojii hin seenne yookiin halkan bulanii akka hin dalagne dhorkuuf ministeerichi yaada akka qabu Dr. Darajjeen BBC'tti himaniiru. Naannoo Oromiyaa keessatti malaammaltummaan sadarkaa hammaatarra ga'uu Koomishinarri Farra Malaammaltummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Hussein Usmaan tibbana miidiyaalee biyya keessaaf himaniiru. Dhimmi malaammaltummaa sadarkaa biyyaattuu rakkoo irra deddeebiin ka'u ta'us furmaata hin arganne jedhu kanneen bulchiinsa uummataa keessa dalagan. Qorannoo koomishinichaa booda mootummaa naannoo Oromiyaa garee dhimma kan hordofu hundeessuu isaa beekseera. Tibbana guyyaa farra malaammaltummaa sadarkaa naannootti kabajame irratti qorannoo koomishinichi taasise irratti Koomishinara itti aantuu Koomishinii Farra Malaammaltummaa Naannoo Oromiyaa Aadde Abbaaynesh Tafarraa gaafadheera. Qorannoon kun kan inni argisiisu kenniinsi tajaajilaa kennamaa jiru rakkoo keessa jiraachuu, iddoo adda addaatti nama deddeebisuu, naannoo Finfinnee kanarratti kan qo'annoo kana gaggeessine manneen hojii mootummaa irra deemame mana hojii irratti walii galame jechuudha kan gaggeeffame. Akka Oromiyaatti amma malaammaltummaan sadarkaa hangamii irra jira jechuu dandeenya? Akka ekspertii tokkottis maal nuun jechuu dandeessu? Malaammaltummaan sadarkaa maalii irra jira jenneen qoranne nuti amma kan jiru sana qo'anne jechuudha. Haa ta'u garuu federaalli waa'ee malaammaltummaan sadarkaa maalii irra jiru jedhu kana qoratee jira jechuudha. Kanaaf inni federaalli bara kana qorate malaammaltummaan sadaffaa irra jiraachuudha kan agarsiisu. Inni tokkoffaan qaala'insa jireenyaa, lammaffaan hojii dhabummaa, inni sadaffaan malaammaltummaa jedheeti qo'atee jira. Corruption survey kan jedhamu gaggeessuuf qophii irra jira jechuudha amma yeroo ammaa kana akka Oromiyaatti akka kan keenyaatti. Dameewwan kam irratti rakkoon kun hammaate? Qo'annoo keenya ammaatiin kan adda ba'e kan amma waa'ee kenniinsa tajaajilaatiin kaafne kanneen akka humna ibsaa, waajjira lafaa, isaan kanaan rakkoon akka jiru jechuudha. Akka rakkoon jiru mana qopheessaa, bulchiinsota magaalaa keessaa waajjiroota akkasii kanarra deemamee qo'annoo namaa kun gaggeeffame rakkoo qabu hawaasni kaasee deddeebii waggaa dheeraa akka deddeebi'an kenniinsi tajaajilaa kennamaa jiru akka sirrii hin taane lafa kaa'amee jira jechuudha. Erga rakkoosaa bartanii erga hawaasni itti mee kutannoon keessan hangamii lammatammoo qaama hooggansa siyaasaarraa hangam wala badhasin? Koomishiniin naamusa farra malaammaltummaa yeroo ammaa ittisa akka malaammaltummaa qofa hojjetaa jiranti. Hin himannuu, hin qorannuu, adabsiisaa hin jirru jechuudha. Himachuun gara waajjira abbaa alangaa kan naqe ta'uusaa, qorachuun gara waajjira poolisii kan jiru ta'uusaati jechuudha. Nuti ittisa irratti hojjenna. Ittisa irratti immoo barnoota kennuudhaan, qo'annoo gaggabaabaa fi qo'annoo dheeraa gaggeessuudhaan hojimaata badaa fi malaammaltummaa manneen hojii mootummaa keessatti akka hin babal'anne taasifna jechuudha. Kana irratti immoo kutannoo cimaan hojjetaa irra. Sababa kutannoo kana qabnuufis qo'annoo ammasiin jedhu kana manneen hojii mootummaa irra deemnee hojjennee kan dhiyeessuu dandeenye kenniinsa tajaajilaarra rakkoon jiraachuusaa argee mootummaanis sanarra dhaabbatee immoo ejjennoo mataa isaatii baasee jira jechuudha. Rakkoon kun rakkoo ta'uusaa hubatee jechuudha. Namni nagalcha jedhee hundumtuu kutannoodhaan malaammaltummaa irratti qabsaa'uu qaba. Hunduma laallata. Hundumatu gahee mataa isaatii bahachuu qaba. Haa ta'uuti aangawoonni mootummaa, hojjetaan mootummaa immoo adaraa aangoo ofiishaaliitti kenname kana seeraan bahachuu tura jira malee malaammaluun yookiis hatuun isaanirra hin jiru jechuudha. Tole guddaa galatooma Aadde Abbaaynesh. Isinillee galatooma. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa xumuramee torban dhufu walitti deebinaa. Ammayyuu taanaan ture kan isiniif qopheesse immoo Biraanuu Gammachuudha. Halkan gaarii.